Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi maamiltoota jaalatamtoota chaanalii Ishaaq Ibraahim baga deebinee wal agarre nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jedha ani nagaa alhamdulillahi har'allee viidiyoo takka isiniif qabadhee dhiyaadheera hanga xumura viidiyoo kanatti daawwadha. Barumsi har'a isiniif qabadhee dhiyaadhee isin fayyaddi jedhee barumsa yaadee haala imoo akkasuma icitiiwwan imoo keenya keessa jiru hangam beekna kan jedhu isiniif qabadheera. Icitiiwwan imoo 20 hanga 30 ka ta'an kan namoonni hin beekne isinitti agarsiisa. Namoonni chaanala koo faara taatan subscribe like gochuun maatii keenya ta'a isiniin jedha. Chaanala koo yoo bantan haala kanaan isinii dhufa. Chaanala kan koo kana Ishaaq Ibraahim jedhu yeroo tokko kilik gootanii bantanii achi booda subscribe ka jedhu isiniif dhufa. Subscribe erga gootanii mallattoo ringii mallattoo bilbilaa subscribe godhaa ka jettu isiniif dhufti. Achi booda mallattoo ringii all notification ka jedhu irra kaawwachuun barnoonni chaanaalii Ishaaq Ibraahim irra darbu akka isin dhaqqabu isiniin jedha. Barnoota kan koo kana arma dura isin jala darbe kunoo as bira dhuftanii iddoo viidiyoos jedhu kana viidiyoo kana kilik yoo gootan viidiyoowwan asinitti isinii dhufa jechuudha. Kunoo asitti argattanii viidiyoo kan koo haala kanaan daawwadha isiniin jedha. Amma mee kallattumaan barumsatti isin dabarsaa calqabaa iciitiin calqabaa wanni isinitti himu waan teelegiraamaa wanni isin beekuu qabdan kara olii kana iddoo profaayila keessanii kana yeroo tokko kilik gootanii nu tuqxanii kunoo iddoo kana jechuudha. Iddoo gubbaa mallattoo profaayilii iddoo kana kilik gootanii yeroo tokko ni bantu. Haala kanaan isinii banaa. Achi booda iddoo switch account jedhu kana jira. Isa san yeroo tokko kilik gootanii ni bantu jechuudha. Isaan kilik gootanii bantu. Haala kanaan isinii fida. Erga haala kanaan isinii fidee kunoo waan lama iddoo kanatti agartu jechuudha. Calqaba irratti kunoo akkaawuntii kan koo kan imootiin banadhe jira. As lammata irratti illee jira jechuudha. Sadaffaanis jira. Arfaffaanis itti fufaa. Iddoo kanatti wanni isinitti agarsiisuu barbaade imoo tokko irratti akkaawuntii hanga feenee banachuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma feesbuukaa log out fi log in gochuu dandeenya jechuudha. Kara olii kanatti fakkeenyaaf akkaawuntii calqabaa man of the match jedhu kun akkaawuntii kiyya kan itti aanullee man of the match jedha. Akkaawuntii kiyya garuu lakkoofsi isaa garagara kunoo akkuma arsitti argitan inni calqabaa kun duwwaa 921 jedhee ka'a, inni kun duwwaa 934 jedhee ka'a jechuudha. Kanaafuu sadaffaa irratti maal gochuu ni danda'a jechuudha. Sadaffaa irratti kunoo iddoo adda akkaawuntii jedhu kana jira. Iddoo gara gadii kana isa kana jechuudha. Yoo barbaade yeroo tokko kilik godhee akkaawuntii biraa lakkoofsa bilbilaa biraatiin banachuu ni danda'a jechuudha imoo kanarratti. Akkasuma kunoo iddoo kanatti fakkeenyaaf imoon amma yeroo ammaa kanatti fayyadamaa jiru kunoo imoo isa kana jechuudha. Imoo calqabaa kana kunoo isa kana man of the match jedhu mana 21 irraa lakkoofsa ga'u kana fayyadamaa jechuudha. Isa san keessaa ba'ee isa lammataaf fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Isa kana kanaaf kana loogiin gochuu ni danda'a. Akkaawuntii biraallee asitti dabalee seenee fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanatti fayyadamuu dandeessu. Mee amma gara lammaffaatti isin deebisaa yeroo tokko of duubanii deebitu jechuudha. Keessaa baatanii iddoo kana keessa achi booda siitingii kana keessa yeroo tokko kilik gootanii ni bantu jechuudha. Siitingii kana yoo bantan haala kanaan isinii fida. Erga haala kanaan isinii fidee iddoo function jedhu kana yeroo tokko kilik gootanii bantanii achi booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Inni kun faayidaa isaa isinitti himaa. Bakka amma agartan kanatti kunoo story jedha as biratti friends of friends explore jedha. People you may know jedha kunoo as biratti. Faayidaan isaa kuni as biratti wanti inni jechuu barbaade story keessan fakkeenya story jechuu duubatti deebi'ee isinitti agarsiisa story maal akka ta'e. Story jechuun suuraa iddoo kana yeroo baay'ee namoonni suuraa ofii story irra kaa'atan jechuudha. Viidiyoo akkasumas suuraa kunoo iddoo kana tuqxanii jechuudha. Iddoo kana tuqxanii story yeroo baay'ee irra kaa'attu jechuudha. Beekamaadha kunoo iddoo kana. Story asin irra kaa'attan kana eenyutu akka argu barbaaddanii jedha. Isa san akka guuttanii isin fayyada jechuudha. Kunoo anas biratti storyin kan koo jira suuraa kan koo. Suuraa kan koo kana eenyutu akka argu iddoo itti guuttadhu jechuudha iddoon kun. Kanaafuu iddoo sanitti isin deebisaa siitingii seentanii function kan jedhu kan tuqxanii achi booda kunoo suuraa keessan kan isin story irra kaawwattan eenyutu akka argu barbaadda ka jedhu jira. Friends of friends ka jedhu kunoo hiriyoonni hiriyaa keessanii ka imoodhaan fakkeenyaaf hiriyoonni imoo keessanii jiru isaan immoo hiriyoonni isaanii akka argan jedha. Exploring kun immoo namoonni biroos akka arganidha jedha. Kanaafuu kan barbaaddan filattanii irra kaawwachuu dandeessu jechuudha.
Inni kun kanaaf isin fayyada. Mee amma immoo duubatti deebi'ee isa biraa isinitti agarsiisa. Egaa amma eeguuf duuba deebitan iddoo siitingii kana yaa'u bantu jechuudha. Yeroo tokko kilik gootanii achi booda privacy jedhu kana inni tuqxan jechuudha. Kun as biratti privacy kana yeroo tokko ni bantanii. Privacy kana erga isinii fidee waan ammaas jiru kanneentu isiniif dhufa jechuudha. Calqaba irratti kunoo last scene jedha. Achi booda read receipts ka jedhu jira. Who can call me ka jedhu jira. Mee isaan kanneen isinitti himaa jechuudha. Inni calqabaa kun kunoo as biratti last scene ka jedhu yeroo isin kana dura imoora turtan fakkeenyaaf sa'aatii 7tti fakkeenyaaf sa'aatiin kun sa'a 8 yoo ta'e sa'aatii 7tti yoo imoora turtan sa'aatii sanitti irra turuu keessan eenyutu argaa kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu eenyutu akka argu barbaadani sa'aatii isin imoora turtan san eenyutu akka argu barbaaddu ka jedhu kana guutattu jechuudha. Kanaafuu kunoo my contacts jedha tokkoffaa irratti haala kanaan tuqxani kunoo filannoo isinii fida. Yeroo isin imoora turtan eenyutu akka argu barbaaddan jedha. Everyone abbaan barbaadee arguu danda'a jedha. Kunoo as biratti abbaa nama kamuuyyuu as biratti immoo my contact ka jedhu namoota bilbila keessan qabu. Achi booda immoo nobody eenyuyyuu akka argu hin barbaadu ka jedhu kana filattanii irra kaawwattu jechuudha. Yeroo isin imoora turtan kana dura jechuudha fakkeenyaaf sa'aatii kana dura imoora sa'aatii meeqatti akka isin turtan namoota arguu barbaadan filattu jechuudha. Kun as biratti everyone jedha, as biratti my contact jedha, as biratti nobody jedha jechuudha. Kanaafuu filattanii irra kaa'achuu dandeessanii akka namni tokko hin argine yoo barbaadan nobody kun dhumarra ka jiru kana tuqxan jechuudha. As biratti namoonni lakkoofsa keessan qofa qaban akka argan yoo barbaadan isa my contact jedhu kana tuqxanii namni kamuu akka arguu barbaadan everyone ka jedhu kana tuqxanii jechuudha. Kunis waan baay'ee barbaachisaadha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Ammas isa sadaffaatiin isinitti agarsiisa. Inni sadaffaa yaa'u siitingii keessan ni bantanii achi booda privacy ka jedhu kana ni bantanii achi booda read receipts ka jedhu kun as bira jira. Isa san yeroo tokko kilik gootanii ni bantan jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Iddoon kunis iddoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Iddoon kun read receipts ka jedhu kun faayidaan isaa maali yoo jettan miisejii namni isiniif erge dubbistamoo hin dubbisne kan jedhu isiniif murteessa jechuudha kun. Fakkeenyaaf miisejii an nama tokkoof yoo barreesse namni ani barreessuuf sun dubbisuu isaa an akka hin beekne na gochuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf nama miisejii na barreessu an jechuudha. Nama ergaa imoodhaan na ergu ani imo san argu maannoo dhifama miisejii sana ergaa san ani argu akka ani dubbise namni sun akka hin beekne gochuuf na fayyada jechuudha. Kanaafuu filannoon jira kun as biratti everyone my contact nobody ka jedhu jira jechuudha. Kanaafuu filannoo barbaadan irra kaawwattu jechuudha. Ergaa isiniif ergame dubbisuu keessan akka namni mirkaneeffatu eenyu akka mirkaneeffatu barbaaddu. Calqaba irratti namni kamuuyyuu miisejii na bira ga'ee dubbisuu fi dubbisuu dhabuu kan koo abbaan fedhee beekuu ni danda'a jedha. Yoo barbaadan isarra kaawwattu. Lammaffaa namoota bilbila kan koo my contacts ka jedhu namoota bilbila keessan qabu yookiin ka isin bilbila isaanii qabdan qofti akka argu. Sadaffaa irratti nobody eenyuyyuu bilbil miisejii naaf ergame yeroo naaf ergu ani dubbisuu fi baachuu kan koo akka hin argine barbaadu jettan isarra kaa'achuu qabdu jechuudha. Kunis waan baay'ee barbaachisaadha. Itti fayyadamamee gara ittaanutti isin dabarsa isa shanaffaatti. Hayyeen waan baay'eetu jira jechuudha. Imo kana keessa mee amma isa xumuraa isinitti himaa wanni baay'een jira. Isa yeroo biraa itti kan deebinu ta'a kutaa lammaffaaf sadaffaa keessatti. Mee amma isa xumuraa isinitti himaa yeroo tokko siitingii keessan kilik gootanii ni bantu. Achi booda privacy kana ni bantu jechuudha. Sana booda who can call me inka jedhu kun ni jira kunoo as biratti isa san yeroo tokko ni cuqaaftanii haala kanaan isinii fidaa. Bilbila irratti namoo kamtu isinii akka bilbilu barbaadanii jedha jechuudha kuni. Kunoo calqaba irratti everyone jedha namni barbaadee imo irratti naa bilbiluu ni danda'a kan jedhu eeyyama kennuu dandeessu. Lammaffaa irratti my contacts namoota kontaaktii waliin qabnu qofaa akka naa bilbilu barbaada jedhu irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu filannoon keessanii filannoo barbaadan irra kaawwattu jechuudha. Barumsa kun kanumaan goolabaa waa'ee imo waan baay'ee isiniif qabadheera. Yeroo biraa kan wal agarru ta'a. Asumarratti xumuraa chaanala kun subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Maatii keenya ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.